Ashama harka fuudhee hordoftoonni Abduu Moobaayil Abbii jala jirtan hundi keessanuu bakka jiraattan bagara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu Moobaayil Abbii sabiskiraayibii godhaa maatii keenyatti dabalamaan isiniin jedha. Arraa wantoota sadii waan murteessoo jechuudha. Waan dogongora guddaa gartee nuti osoo harka keenyaa qabnu yookaan itti banneeti ofii keenyaaf Facebookni gartee yeroo nurratti Facebookni nurratti gubatee yookiin ammoo rakkinni tokko isa mudate deeffachuu dadhabna yookiin ammoo itti banachuu dhabuudhaa fi Facebookni keenya namaan nu jalaa haaktayama yookiin ammoo nu jalaa hatama keessattuu ijoolleen biyyoota Arabaa keessa jirtan jechuudha. Yeroo gartee karaa biyyaatitti galtan yeroo gartee biyyarraa gara biyya Arabaa dhuftan walumaa gala gartee yoo gartee biyyarraa gara biyya biraa tokko deemtan jechuudha. Lokshiina jara yookiin ammoo haala bakka isin jirtanii sanirratti murteessee sakuriitii waan isin gaafatuuf jechuudha. Wantoota kana namni yeroo itti godhu laaftumatti itti godhee boodarra ammoo isa rakkisa wannummaan inni harka isaatiin godhe jechuudha. Komantiin kanaa hedduminaan natti dhufe. Anillee amma dura waa'ee sakuriitii Facebooka kanarratti viidiyoo barsiise tokko irratti namoota hedduudha komantii jalatti kanaaf barreesse akkasuma ammallee kan keessan hatta kan Facebooka kiyyanarraa gubde kanaan jedhe faaratu jira jechuudha. Waan kana sirriitti adda isiniif baasaarra. Facebook nummaanuu akkamitti gubataa fi akkamitti eegganna kan jedhu haga dandaheen sirriitti adda isiniif baasa. Haga dhumaatitti na hordofaan isiniin jedha. Video tokko amma dura barsiiseetiin jira ka video waa'ee barumsaa waa'ee keessattuu sakuriitii Facebooka irratti jechuudha. Turtuuta kan barsiise Facebooka keessan abbaan barbaade isin jalaa hatuu hin danda'u yoo lakkoofsa keessan argateyyuu kan jedhu tokko jechuudha. Mata dureen isaa isinis laaluu ni dandeessan. Inni bira ammoo aappilikeeshinaan cufachuu kan jedhudha. Facebooka karaa sadiin karaan cufamuun jechuudha. Facebookni karaan inni cufamuun karaa sadii jechuun sakuriitii keenya karaan hidhannuun karaa sadiini. Karaa sadiinuu yoo nuti gartee of eeggannoodhaan goonee waan sakuriitii yeroo godhannu san of eeggannoo hin godhin karaa sadiinuu akkuma gartee nuti akka namni biraa hin eeyneef namni biraa Facebooka keenya nu jala hatuu hin dandeenyeef godhannu nullee nu miidhaa jechuudha. Akkasuma ammas Facebookumayyuu karaa kamiin eegganna kan jedhudha amma walumaa galatti jechuudha. Facebooka keenyarra seename anama waan isin agarsiisuu barbaadu maalinni tokkoffaa dogongoroota gartee amma dura isin waa'ee barumsa san keessaa irratti waan isin barsiise san namoonni hedduun kan ittiin gartee hatta Facebookni kiyya sababaati akkasitti narraa cufame kanaan jedhe faaratu jira. Kanaafuu meessanis adda isiniif hin baasaa jechuudha. Tole hayyee Facebooka keenyarra seenna fakkeenyaaf Facebooka keenyarra eega seenne Facebookarra yeroo seenne ka jala kanarra sitingiin na biraayivesiitu jira isii tanarratti tuyna isii tanarratti yeroo tuyne isin cinatti argaa jirtan jedheeti yaada sitingii tanarra tuyna jechuudha. Sitingii tanarratti tuyna Facebookni keessa yeroo hundayyuu kan isin harkatti galfachuu dandeessan sitingii Facebooka hedduu keessa min deemina lameen tuni gahaadha. Isi lameen tan warqa qabatan personal in the account information fi akkasuma password in the security tuni gahaadha. Waan as keessa jiru sitingiilee lameen kana keessa yoo ka jiru jechuudha. Maaliin itti banadhe maaliin itti banachuu qaba maaliin irraa cufe maaliin itti banuu qaba maaliin cufuu qaba ka jiru lameen kana qofa sirriitti yoo beektan Facebooka keessan abbaan barbaade isin jala hatuus cabsuullee hin danda'u. Kan warri Facebooka adabbiidhaaf isin irratti cufuun baanu kan isin gartee yookiin rakkina keessaniif yookiin haa cufamu fudhatanii osoo hin beekin ajajjan hin baanu. Garuu akkuma waliigalatti karaa hannaatiin seeraa ala namni isin irraa cufuu hin danda'u jechuudha. Tole hayyee mee osoo karaa biraatti hin deebine kan jalqaba dogongora gartee waa'ee gartee ana mudura isin barsiisanii isinitti dhufe. Fakkeenyaaf saahiba kiyya tokko kanuma gartee bakka tokko jiraannu kan walitti dhiyaannu jechuudha. Facebook akka dhiyoo ati godhi jette san godhee na jalaa cufame naan jedheeti nagarsiise yeroo inni nagarsiisu rakkinni isaa kana jechuudha. Waa'ee aappilikeeshina Google Authenticator ka jiru aappilikeeshinaan cufadhaa isiniin jedhee ture amma dura jechuudha. Aappilikeeshina koodiin sekondii irratti ergamu jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf password and security mee kan itti deebinaa fi password and security kanarratti yeroo tuyne jala kanarra kunoo use two factor authentication to jira jechuudha. Isii tanarratti yeroo tuyne Facebookni keessan haala kanaan jira taanaan Facebookni keessan securityidha qollofamee jira jechuudha. Qulfii isin barbaachisa. Qulfiin tokko fakkeenyaaf fakkeenya tokko baaba tokkoon isin hima. Ati Facebook kee haala kanaan qollofatte homa barbaadde nu mee wantoota isaan qollofamu keesseen isin agarsiisa. Haala kanaan qollofame taanaan akka nama saaxina kaaznaa tokko jechuudha. Sanduuqa tokko qulfiidhaan qollofee qulfii isaa harkaa qabuuti. Qulfiin sun akka harkaan banneef hin jabeeffattaami sirriitti bakka bareedduu keettaa jechuudha. Yoo sun si jalaa bade akkuma gartee hattuun akka si jalaa hin seenneef qollofte sanitti atilleen qulfii isa yoo darbite haguma hattuun hatuudhaaf rakkatu atilleen seentee banachuudhaaf rakkatta. Kanaafuu akkana goote jechuun qollofamee jira. Of eeggannoo si barbaachisa. Qulfii isaa eeggachuu si barbaachisa. Baraka isinii galuufin akkanatti irra deddeebi'a. Tole hayyee duuba maal godha amma aappilikeeshinii sun jechuudha. Warri amma dura aappilikeeshinii san fayyadamaa turtan aappilikeeshinii sun isa kaminni aappilikeeshinii kun kunoo isa kana.
Google Authenticator jedhamu application jechuudha. Yoo Play Store irra seentan kun Google Authenticator jedha. Warri gartee fakkeenyaa fi amma dura application kanaan fayyadamtan tarii application kana jechuudha. Silkii sanirraa hayxe yookiin ammoo gara biyyaa galtee haa jennu. Fakkeenyaa fi yookiin Dubai jiraata gara biyyaa galte yookiin Suudii jiraata gara biyyaa galte haa jennu. Yeroo gara biyyaa galtetti ati silkii biraa irratti yookiin ammoo application kan irraa hayxe silkii san keessatti Facebook kee kana baaswordii isaa beektuu itti galfachuu barbaadde siifin seenu koodii si gaafata. Maaliif itti bantee jirta akkanatti si gaafataa jira jechuudha. Akka amma asirratti asigarse kanatti akkana jira taanaan Facebook kee akkuma siin jedhee yoo qulfiin isii bade saaxina tokko yeroo cufatte akkuma hattuullee hatuuf rakkatu atilleen deebitee qulfii san darbite haguma hattuu rakkata waan ta'eef seenuu hin dandeessu jechuudha. Duuba kanaafuu falli jiru maalinni dhaama. Facebook kee yoo inni haala kanaan duraan application cufatte karaa lamaan cufama inni karaa sadiin keessa isin lamaan cuftan yookiin lakkoofsan yookiin applicationaan yoo lakkoofsan cuftan illee osoo gartee gara biyyaatitti hin galle sirriitti qaqqabeen isinii hima kana osoo gara biyyaatitti hin galle ofirraa cufuu qabdan. Akkamitti ofirraa cufaan lakkoofsa harkaa qabaachuu qabda. Jalqabumaa lakkoofsa sirriitti mattaawqaa keessaniin bittan jedheetiin jira. Yoo lakkoofsan ta'e lakkoofsa san qopheeffattee iddoo kanarratti tuuta. Yoo ammoo applicationaan cuftee application kana Google irraa gadi buufattee jechuudha. Google Authenticator yoo application kanaan cuftee jechuudha. Gadi buufatteeti application osoo hin tuqinii Facebook irraa maal goota iddoo of jedhu kana ifirraa cufuudhaaf as tuuta. Yeroo as tuuta inni haala kanaan si dhufaami duuba jala kanarra kunoo turn off kayetu kanarratti tuuta jechuudha. Maal godhuu deemta amma cufuuf deemta yoo lakkoofsaan ta'es lakkoofsa irratti yoo gartee applicationaan ta'es application qopheeffattee achi keessan application eega gabbuufte osoo irratti hin banin as dhufta jechuudha. Irratti gadi tuuta jechuudha. As irratti yeroo tuutan haala kanaan si dhufa. Baaswordii itti guuti siin jedha securityidha. Maaliif yoo gartee ati ka waan namaa ta'e abbaa barbaade kellee haa ta'u baaswordii Facebook itti guuti siin jedha. Itti guutaa jechuudha. Duuba baaswordii itti guutaa nama. Haala kanaan baaswordii itti guutee jechuudha nama. Baaswordii eegaan itti guutee booda amma duuba yeroo baaswordii itti guute kana jechuudha maal godha kontinii jala kanarratti tuqaa jechuudha. Duuba application san maal goote amma irraa cuftee jirta jechuudha. Yoo lakkoofsaan ta'es irraa cuftee jirta. Amma gara biyyaa yoo galuu feete hoo irraa cuftee jirta waan akka rakkoon qabu jechuudha. Amma yeroo asirratti tuqamee maal na gaafata authentication kunoo haala kanaan injiru jechuudha. Reefuu lamaan cufama isin injiree jira. Kunoo authentication appiidha akkasuma SMS kan lakkoofsaati kan jalaa immoo security keyidha. Key kuni waan itti guutantu jira sandis lameen kana kan isin cufattanii jechuudha. Kan SMS fi kan appii kanaa jechuudha. Haala kanaan jalqaba ifirraa cuftanii jechuudha. Yoo gara biyyaatti galuu deemte ifirraa cufta. Yoo gartee application kanaan fakkeenyaaf saayimni kiyya kan amma isiniin jedhu kuni restore godheeti yeroo ol deebi'u application maali silkii isaa restore godhee yeroo Facebook haaratti deebi'u koodii gaafate. Maaliif hin cufne bakkee kun akkana banaa jira application kan ammoo irraa restore godhee haqe Facebook illee haqe haaratti yeroo ol deebi'u ammoo kana gaafate jechuudha. Inni ammoo jalqaba irraa hin cufne waan ta'eef gaafate. Yeroo hundayyuu si gaafata. Security jechuun maanuu sani sillee akkasumatti si rakkisa security'n akkuma hattuu seenuu rakkisu sanitti jechuudha. Dhiifama amma isiniif galee jira jedheeti yaada bakki kun akkasitti ifirraa cuftanii jechuudha. Yeroo gara biyyaatitti galtan eega biyya dhaqxe ammoo lakkoofsa biyyaa sanitti itti guuttachuu ni dandeessaa jechuudha. Tole hayya kana xumurree jira. Kun isinii galee jira jedheeti yaada. Warroonni gartee sababatiin barsiiftee nurra cufame jettan akkanatti ofirraa cuftan. Jalqaba ofirraa cuftan amma application illee ofirraa haquu danda'a. Lakkoofsan illee ofirraa gatuu danda'a. Cufee jira kaa'ifirraa. Walii gallee akka ajaa'iba isinii galee jira. Amma inni biraa kan itti aanu uf duuban deebi'a. Reefu waa lama jedhee Facebook kana keessa baaswordii sitingiin lameen kana qofa yoo to'attan isin hin rakkisu isiniin jedhee jira. Amma duuba reefu kan jala isin agarsiisee kan gubbaa kana seenama murteessaan tokko isa kana jechuudha. Personal in the account information kana seenama. Isa kana irratti yeroo tuuxanii haala kanaan isinii dhufaa jechuudha. Isin amma kan beeksisa kan lammaffara jiru contact info ka jedhu kana jechuudha. Mana jiru phone number and email ka jedhu kana jechuudha. Waa'ee lakkoofsaatii fi waa'ee emailaa kan keessaan hoogganamu jechuudha. Ministeera lakkoofsaatii fi kan emailaati. Lameen kana Facebookni tokko yoo sirra cufame kan deeffattuun, yoo baaswordii dagatte kan deeffattuun, yoo namni gartee sirratti cabsuu barbaade karaan ittiin gartee Facebookni ittiin qulqulleeffatuun maalinni baaswordii caalayyuu emailaa fi lakkoofsa keeti. Laakiin Facebook ittiin banadhee lakkoofsa sana ammoo hin jiru badee waan akkasiisanirra ammuma tana qalbiin na hordofaa. Inni amma duuba kana asirratti tuwina. Yeroo asirratti tuwine as amma fakkeenyaaf kiyya waa lamatu jira. Emaila lamaa fi isin dhoyse malee emaila lamaa fi lakkoofsatu jira. Kan gubbarraa tokko pending jira. Eegaa kan jiru fakkeenyaaf maal jedhaniin gummista akka biyya afaan abiyyi gummista jechuudha.
akka afaan warra maalii gommistaa jedhame abiyyi gommistaa jechuudha kan eegaa jiruudha kan itti fayyadamaa jiru hoo kan gartee konformi yoo fedhe kana konformi godhee akkasitti gadi bu'ee akka sakuriitiitti naa eegu yoo email kan hin beekinis email ku yoo na jala bades kan lammataa jechuudha kan lammata irratti barbaadadhu jechuudha asirratti amma wanti tokko wanni isin himu takkatu jira fakkeenyaaf namoonni hedduun yeroo gartee rakkinni mudatee Facebook forget password goote jechuun yookiin lakkoofsa si gaafata yookiin email si gaafata lameen kana ala forget jechuun password isaa fakkeenyaaf yookiin dagatte yookiin ammoo homa barbaadeenu haa ta'u jechuudha lakkoofsaa fi email si gaafata lameen san keessaa tokko beekuu qabdaa jechuudha yeroo kana isiniin jedhu kan ittiin bantee miti lakkoofsa akka email nam tokko itti fayyadamaami lakkoofsa ittiin bante san hin baanu kan as keessatti bakka kana jirudha sunillee yoo as keessa jiraate sanuma yoo ammoo ittiin bante as keessa jiraatiin homaa rakkoon qabu jechuudha duuba amma kanaafuu maalinni lakkoofsa as keessa jiru kana osoo hin beekne yoo baasordii dagatte yookiin ammoo lakkoofsa kana namaatti kennite yookiin ammoo email kana namni si bane yoo baasordii isaa harka qabaate Facebook kun naamani keetii miti kan nama saniiti jechuudha akka jedhu kun isinii galaami yoo lakkoofsi as keessa jiru kun kee hin tahin yoo email as keessa jiru kana ati password isaan beekne kana harka jiru ta'e Facebook ka abbaa saniiti malee keetii miti jechuudha yoo laakiin isaan lameen kun si harka jiraate hoo security isaa eegamaadha abbaan barbaade sirra cabsuu hin danda'u yeroo namni tokko Facebook cabsuu barbaade lakkoofsa yookaan email irratti kan gaafatu security Facebook akka malee jabaadha lameen kana ala cajjedhee hin ayyamu bilaashitti jechuudha kanaafuu lameen kana yoo si harka jiraate basakuriitiin isaa eegamaadha jechuudha walii galaami tole hayyee amma inni biraa tokko ammoo murteessaa maalinni hedduun keessan jechuudha fakkeenyaaf email biraa kan ufii beeku akkamitti itti galfadhaa email tana namannaa banee lakkoofsa biraa akkamitti itti galfadhaa amma hedduun keessan lakkoofsi carraan lakkoofsa keessaa baastee kan biraa itti galfachuu baay'ee bal'aadha email garuu xiqqashoo isin rakkisuu danda'a email itti galfachuudhaaf email itti galfachuudhaaf kun hojjala kana jechuudha aadi email address ka jiru harati tuuxaniiti jechuudha sambooda gubbaa kanarratti email itti galchuu barbaadan kan baasordii isaa beektan email baasordii isaa beektan jechuudha hedduun namaa maali bakka kanarratti achi booda email asitti guuttee yeroo asitti aad email goote email kee gadi fudhata jechuudha garuu maalinni kan bakka bu'aa email lammata kan eegu jechuudha iskoortaa ta'eeti eegaa jechuudha malee kanumarratti jechuudha kan inni fakkeenyaaf yeroo biraa si gaafatu amma fakkeenyaaf email kun Facebook kana keessa ni jira ati gamasiin email keessaan qabdu gmail keessaa jechuudha akka hin jedhu kun isinii galu jiraami namoota garii kan galleefetu jira yoo as keessaa hin qabdu ta'e as keessatti baasordii isaa hin beektu yoo ta'e email asiin beeku yookiin asiin Facebook keessatti arguun waan akka faayidaa siin qabu jechuudha yeroo ati securityidhaaf waa gaafatte email kana irratti koodiin siif ergama yookiin lakkoofsa kana irratti siif ergama duuba ati maali namoonni ati godhuu qabdu email kana kan baasordii isaa beektu ta'uu qabda baasordii Facebook aan baanu kan emailati Facebook tokko email bantee achi booda email Facebook aan banta yeroo Facebook bantu baasordii biraatti goota email kana maalinni email mataan isaa baasordii qaba Facebook yeroo wantu Facebook ni baasordii qaba jechuudha kanaafuu kan email kana beekuu qabda jechuudha yoo hin beektu ta'e ammoo uf eeggannoodhaan email bira godhattee konformi gootee yeroo inni konformi ta'e as keessa siif gale kanarratti akkasii dhufu godhattaa jechuudha lakkoofsa yoo ta'e hoo gubbaa kanarratti add phone number fakkeenyaaf gara biyyaa galte haa jennu kun ammoo eega gara biyyaa galte booda asirratti tuuxee lakkoofsa biyyaa itti galfatta kunoo bakka kanatti lakkoofsa biyyaa itti galfattaa jechuudha eega lakkoofsa biyyaa itti galfatte as keessa safe ta'e konformi ta'e booda lakkoofsa duraanii kan gaafa Dubai jirtu Suudii jirtu fayyadamaa turte san irratti gattuuxee remove teetu jira jala kanaan remove gootee keessaa hidhaa jechuudha Facebook kee haala kanaan kan eeggattu jechuudha hedduun namaa bakka kana hubannoo dhabaa fi miidhamaa jirtanii jechuudha kanaafuu maali namoonni murteessaa maalinni email biraa itti galfachuu barbaada taanaan jala kana lakkoofsa biraa gaafa biyya galte itti galfachuu barbaada taanaan kun jala kana jechuudha Facebook kee yoo baasordii dagattelee deeffachuudhaa fi as keessa lakkoofsa kana beekuu email kana beekuu dirqama keeti jechuudha kana sirriitti jala mureen isinii hima sirriitti isinii galee jira jedheetii yaadaga yeroo biraa ammoo security Facebook irratti viidiyoo biraa qabadheetiin dhufanii abduu mobile biraa yanga qophii biraatii warri deebinutti nagayaan naa tura.